kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa warri amma dura beektan ni beektanii warri amma dura hin beekne ammoo wal bartanii aadde Misraa Jajjii isinii qopheessee isinii yaamee isinii affeeree asirratti isinii yaamee jira. Aadde Misraa anaa dhufuu baga nagaan dhufte gara miidiyaa waldaa Muhaajir wal Ansaar. Baga nagaan dhuftan amiin baga nagaan nu eeddanis niin jedha. Galatamii obbo Xaahaa asirra nu affeertee akka han dubbadhu na godhuu keetiif hedduu galatoomis niin jedha. Aadde Misraa nuti si beekna hawaasni keenya kaas qubatu minsoota qubatu yookaan ammoo ana gada saasaa si beekanii warra sin beekneef mee ati eenyu of barsiise. Akkuma beekamu ani Misraa Jajjii Lemoo jedhama. Dhalattuu aanaa gada basaasaati. Gizee baay'ee maqaa lama qabaa keessattuu warri biyya ammaa namni baay'een Hayaatiidha. Kun ammoo Misraa jedha. Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti namni baay'ee akka maqaa lama qabu nickname ta'ee fi yookaan maqaa kaaniin akkasuma nama waamanii. Kanaafuu akkuma barattaniin akka barattaniif irra caalaa warri gada basaasaa keessattuu Misraa jedhee na waama. Ameerikaa keessatti ammoo Hayaatiin beekama. Hayaatii manaan jedhanii. Kanaafuu akka lachuufuu barattanii hasaasuma dhaladhee hasaasuma guddadhee bakka kana dhufee sanumaaf akka na beektaniifi. Okay, hojiin kee gaheen kee maali yeroo ammaa kana keessatti ati waldaa gada basaasaa school foundation keessa dalayda hooggantuudha warra bu'uure akkami sii deemu jira waldeen kun akkami sii deemu jira. Wallaahi dhugaa dubbachuuf akka gaariitti deemaa jira. Waldeenni kun haga bu'uureffamee Ameerikaa Minisootaa keessa bu'uureffamee warruma naannoo kana jiraatu waliin jechuu. Kanaafuu achirraa kaasee amma waggaa 3-4 irrumatti guddataa deema. Adadaan yookaan waggaan barattoota warra harka qalleeyyii yookaan barumsaan cimaa ta'anii kamaatii isaanii rakkataa kana waldaa kanaan qarqaarraa ummatuma keenyaatu nu bira dhaabatanii bakka jiruuni kanaan qarqaarraa kana dalagaan kiyya. Maaltu kana si kakaase? Wanni kanan na kakaasee fedhima kiyyaa waan kanatti kaka'ee gizee baay'ee bulantariillee waa dalaguu fedhaa. Jabaadhee waallee qabaadhee keessattuu nama rakkataa bira dhaabatuu fedhaa. Ijoollee rakkattuu biyya keenyatti gizee baay'ee arginaa. Kanaafuyyuu waan kana anallee rabbiin biyya kana diqqaatti haa guddattuu naa dabarsee na fidee akka ilmoo namaa dalagadhee ilmaan tiyya barsiifataa ijoollee tiyya guddifataa jiraadha. Kanuma birattuu osoo ta'uu kanumarraa ka'ee meeyyeessa kanallee akka yaadadhu ka jedhuuni waan kana akka kana na kakaase uma kana. Okay, haga waan kana jalqabdanii waggaa 3-4 geenyeerra jettee uummanni illee beekuun illee akkuma arginutti milkaa'inni haga ammaa eessa fa'aa dhaqqabdee ammallee dhiyootan illee biyya dhayitee dhuftee maal fa'aa gootee dhufte mee? Wallaahi wanni guddaan an godhe duraan akkuma beekamu iskuula keessatti mana barumsaa sanniin keessallee bakka teessoo ijoolleen teessoo hin qabne bakka lafa taa'anii iskuula magaalaa keessaa bichaa osoo hin ta'in baadiyyaa keessaallee anillee dhaqee ija tiyya anillee argee ijoollee sanniin haga danda'ameen ijoollee nama rakkataati ijoollee teennadhee teessoollee dalasiisaa fi turee deebi'eetuun ammoo ijoollee tanaa keessattuu ijoollee amma harka qalleeyyii jedhu sani iskuul sappilaayisii jaraatiin bira dhaabataa. Kana jechuun waan jara iskuulaa barbaachisu buuka qabatee haga qalamaa fi paappaakii qabatee yuunifoormii qabatee kana jechuu barataa tokkocha akkasitti qarqaaraa ture. Warra harka qalleeyyiiti. Warra harka qalleeyyii badheen gaddaa barataa 60 kanaa iskuula 13 irraa qarqaarree deebineetumaan duraan ammoo iskuula kana gaafa jalqabnu iskuula 3 irraa kaanee 3 irraa 6 irraa 13 13 irraa kaanee baran ammoo
iskuula 30 dhaqne jecha. Gara iskuula 17 daballee. Iskuula itti daballee kana irratti ammoo barataallee daballee barataan qarabadheen gaddaa 65 suni baran ammoo 150 ta'ee. Dachaa ta'ee jechuudha. Dachaa ta'ee kun marti warruma harka qalleeyyiiti. Kana irratti ammoo akkuma beekamu ijoollee warra badheen gaddaa yuunifoormii binne san yuunifoormii baran jaraaf hin binne garuu iskuul sappilaayisii jaraa akkuma taawwaniiti argattee warra iskuula 17 irraa dhufe kanatu barana waan guutuu argate. Kana irratti ammoo buuka waan sila barataan kun irraa baratu laayibiraarii keessa akka taa'utti iskuula 30 kanaafi waan sila isaan barbaachisu buuka kana maraa binnee buuka 5 akka ijoolleen tun laayibiraarii keessaa fuudhaa qo'ataa achitti deebisanii. Manni barnootaa hundinuu laayibiraarii ni qaba biyya? Iskuuluma ofii keessaa qaba. Bartuu iskuuluma ofii keessa kaa'ate. Kanaafuyyuu kanan buuka kana horii guddaan binnee chaappaa keenya irratti goonee maqaa Gada Basaasaa Iskuul Faandeeshin kan jedhu kanaan saayinii kennee akkasitti iskuulan kana. Waan isaan argachuu hin dandeenye. Waan isaan argachuu hin dandeenye gatii guddaan bitamaa buukni tokkochinu. Kanaafuu gara nu buuka 150 akkas 150 akkasii binnee. Kanaafuyyuu waan garii ka sanuma iskuul sappilaayisii waliin ka goonee dhufne barana. Mana barumsaa dabalte. Mana barumsaa dabale. Mana barumsaa yeroo dabaltu miseensis ni dabalama moo akkam? Miseensa nu duraanii. Achi jaarmeenni kun achi buurfamee jira? Amma jaarmeenni kun buurfamee jira. Karaa hin jiru duraanii ammoo ijoollee madaladdutu jira. Jechuu ijoollee boordii keessa daladdu hin jiranii. Volontarii hagammaa kan nu qarqaaran jechuu. Waggaa 3-4 kana akkana firii nu qarqaaran biyyarraallee. Kanaafuu amma biyyatti illee ta'ee asitti illee ta'ee ofiisallee nu barbaachisaa. Waan kana waan heeraa dalagaa jirraa asiillee ta'ee biyya keessatti cadhifteetuma yookaan birrii horii tokko fuutee nama tokko waa godhuu hin dandeettu. Wanni kun seeraan deemuu qaba. Ka jennu achittillee miseensallee horanne. Miseensi horanne kunillee akkuma amma warra biyya kanaa jechuun warri biyya kanaa ammoo ji'atti $10 nuu kenna. Waggaatti ammoo $120 nuu kenna. Amma namni achiillee akka guyyaatti xiqqaatee birrii takka jechuun birrii biyyaa san birrii takka yoo nuu kenne garuu heddumminna keessatti waggaatti yoo namni tokkoyyuu birrii tokko saniinuu birrii takkatti saniinuu waggaa birrii 365 ta'a. Kanaan akka miseensi keenya akka nu baay'atu kanallee koreellee itti goone seeraan waan kana gadhaabnee dhufne asittillee akkasuma ofiisallee banatu feena akkuma jedhee kanarra jirra. Miseensi heddummaatuun galii argatuuf nama gargaara. Biyyatti miseensaa akka itti horachuu danda'aniin akkaataa itti babal'ifachuu danda'aniin kan irratti nama goote moo akkamiin miseensi guddifamuu danda'ama? Godhee jira. Koree ijaaree jira. Miseensuma kana keessaa boordii kana keessaallee warra miseensa kana horatullee addumatti martuu dalagaa addaa qabanii dalagaa ofii qabanii miseensa garagaraan horatanii bakkuma arganitti karaa iskuulaatiin illee akka miseensi kun nu bira dhaabatu karaa saniin illee gaafannee jirra. Eeyyamaa hayyee jedhanii jiranii. Ammaayyuu ka horanne gara miseensa nama 100 oliiti jechuudha. Maaliifi kana nu achitti liistii qopheessine liistii keenya kunillee ka beekamu ka argamullee amma warra keessattuu magaalaa Asaasaa jiruuf nama baay'ee hidhaa turre. Liistii kana fudhatee birrii takkarraa haga birrii 5 ka ta'u. Namni ammoo kawaa qabu yookaan warra 5 irra nuu maru jira, warra 2 irra maru jira, warra 3 irra maru jira. Ammoo warri 5 irra nuu maru suni waggaatti birrii 100 fi birrii 1800 fi wayinuu kenna namni suni. Kanarraa ammoo akkaawuntii keenya maqaa kiyyaa Hayaat Haashim ka jedhuun kunoo banamee amma hin jira. Akkaawuntiin achirra hin jira jechuudha. Akkaawuntiin hin jira. Akkaawuntiin kunoo gaafsanillee ka amma miidiyaa achitti ijoollee waraabde irra jira. Amma nambarri suni warra biyya bakka feete illee jiraatte akkaawuntii sanii achirratti horiin kun naqama. Ammoo anillee asii fooluullee godha. Kanaafi akkasitti jira. Akka kanaafi miseensa amma biyya alaa keessa jiru
liistiin beekuun akka tokko tilmaamuu hin danda'ama. Nama 200 haga ta'ee liistii qabdu keessaa ka biyyaa tilmaamuu dandeessaa akkasitti? Ka biyyaa amma reef ijaaramaa jira. Garuu kaaga ammaa ani gaafsanii ka argee na biratti miseensa naa ta'e almost gara nama 100ti. Sanumarraa deebi'amuu warra miseensa kana horatu karaa ticheerotaatiin haa ta'u boordii keessa nama itti ijaaramee jira. Anammoo miseensuma sanii akka itti isaanii horatan asuma babal'isaa gaafataa deema malee waan dalagaa keessaa dalagaa achii san amma warruma achiitti dalagaa. Kanaaf ka asirratti dalaguuf dhabaa isin. Gaariidha. Viidiyoo achirraa dhufe ka argine hin jira. Ka hayyoonni, ulamaa'onni, manguddoonni, barsiisonni qaama mootummaarraa namni hedduun qoodarraa fudhatee si wajjin achirratti argame ni jira. Viidiyoo san bakka meeqa waraabdan? Waltajjii akkasii bakka meeqa qopheessitan? Waltajjii akkasii guyyaa sana achumatti qopheessine garuu dhiiroodha. Viidiyoon sun martiin dhufne iyyuu amma kan gizee yoo badhaasa kennanii fa'aa akkan dhufne meebii ganaa dhufuun ni mala. Kanaafuyyuu achumatti garuu nama hedduu irra hirmaate. Xiqqaatee gara nama 500ti. Kana keessaa nama baay'ee achirra haasa'aa ture. Saniyyuu viidiyoon martiin dhufne garuu namni gadi laayifii. Kun asaasatti moo mana barumsaa eessatti? Asaasatti. Asaasa galma abbaa gadaa. Asaasa. Bareeda. Nama 500. Gammadanii jiran uummanni. Baay'ee gammadee uummanni keenya hedduu gammachuu qaba. Garuu hedduu gammadani. Maaliif akkuma anillee kaa itti himee ture. Gizee mara nama biyya alaa teennee eeguu hin qabnu. Waan godhamu kanaan akka yookaan giiftiiti gizee mara finnee nullee achitti nama asii irraa kadhannee achi giiftii namaa kenninee deebi'uun baay'ee ulfaata. Maal diqqaatee namni birrii takka amma kadhattu namarraan fudhattu biyya sanitti. Kanaafuu birrima kadhattu kennessan yoo dhaaba kana dhaabatanii nu biraa nu kennan nuuf ammoo waan guddaadha. Birriin takkatti waan guddaa waan taateef nu akkasitti guddifnee ilaalla malee birrii takka jennee tuffannee waan wanna jennu jiru. Ka qabaatee ammoo achi ol nu kennellee hin feena. Kanaafuu irra caalaan nu nama guddifachuu nama baay'isu. Iskuula kanallee wanni hojsiisinee ijaarruuf yookaan badhifnuuf osoo amma waa qabaannee iskuula kana mara qarqaaruun ta'in wanni kun akka nu badhatu rakkataa keenya san ijoollee 5 san iskuula mara keessaa hagattii tana yoo arganne rakkataa keenya san akka wal fakkeessinee qarqaaruuf waan kanallee goone. Harka qallee keessa yatiimni illee ni jiraa? Hin jira. Hin jira. Ijoollee fayyaa hin qabnetillee jira. Yatiima bichaallee miti ijoollee fayyaa hin qabnetu jira. Ka yookaan haadha abbaanii achuma keessaa iyyuu warra fayyaa hin qabne jira. Nama rakkataa jechuu bakka. Garuu ijoollee barumsaan ciccimu taate akka malee gizee baay'ee yookaan maatii ofii waliin rakkatanii iskuula kanarraa hafan dhiisan iddoo muran. Nama waan kana ijoollee akkana goonu kana yoo hafteeyyuu ijoollee amma qarqaaruu eegallee tana yookaan haga iskuula jarri xumuratti gootutti waan kanan dhiifnu maaliifi yoo jarri iskuula dhiiftee maaf dhiifte jennee gaafanna maaliif dhiiftee rakkina maaliifi jennee faanaa buufnee gaafanna yoo rakkina kanaa waan dhiftu taate waan jarri feetu san ima goonaaf iskuula irratti ammallee waan iskuulaan bitattee yookaan barattuun sani waan biraallee godhu. Waan biraa wanni ati nutti himne wanni ati achi gootee dhuftee jira piroojeektii kana ilaalchisee wanni ati miseensota himuu barbaaddu? Anammoo wanni achi godhee dhufe guddaan kanuma. Wanni guddaan kanuma garuu akka waan kanarra sirri dalaganii oofisni banamee wanni kun beekamee akka dalagaan kun babadhatee itti nuufuuf akka namni martuu waan kana dhagahee jabaatee nu bira dhaabatee keessaa alaani waan kana akka nu jabeessu ijoollee rakkataa tanniin akka nu qarqaaru maaliifi ka'asiillee gizee baay'ee kadhannaa. Doolarii 220 waan guddaa miti garuu dhugaa waan namaa gootii taatullee amma waggaatti yoo kana kadhannee haa rakkinallee qabuun keessattuu beekna nama biyya alaa akka inni itti fiduuf akka inni itti dalaguuf bakka inni ga'u marallee waan beeknuuf kanaafuu waan wal beeknuufi akka ka biyyaa sunillee akka ka alaa kana bichaan eenne kanaaf irratti ijaarree waan kana akka babadhatu goone. Hojiin amma isin dalaydan tola ooltummaa dalaydanii wanni mindaa namni isinii kafalu hin jiru. Yeroo keessan maallaa keessan humna keessan waan kana irratti baastanii dalaydanii atii fi tiimni ati wajjin dalaydu. Wanni kun hojiin kun hojii qoosaa yookaan immoo hojii taphaatii miti. Yeroo sirraa fudhata, horii sirraa fudhata akkam deemtee deebite kana
maatii keessa dhiistee jiruu kee hojii kee dhiistee deemtu kana fudhata. Wanni kun akka jajjabaatee fuulduratti deemu wanni ati miseensota keetiif dhaamtu warra as jiruu fi ka biyya jiruuf illee maalidha? Wanni an dhaamu dhugaa akkuma ati jette kana bu'ii bayii guddaa qaba. Namni hadha yookaan ilmoo ofii tana guyyaa takkaayyuu gatee osoo jarri iskuula deemtu biraa deemee ji'a tokko eeguun ji'a afur eeguun baay'ee ulfaata. Maaliif waan kana eega daladdee dhugama akkuma itti sanii namni waan kafalullee hin jiru. Garuu rabbii kee biraa mindaa guddaa argatta. Warri ammaan waliin dalagu kunillee ijoollee asii taatee ta biyyaa taatee wallaahi hagamma namni horii jaraa baasee kana godha jedheen hin jiru. Jarrillee akkuma kiyya volontarii rabbumaaf jedhanii nallee na qarqaaranii dalaganii ammallee ammoo nama feena nama nu qarqaaru feena nama yaadaan nu qarqaaru nama qabeenyaan nu qarqaaru nama waan nu dalanne kana bira nu bira dhaabatee nu qarqaaru feena ammallee hedduu miseessallee horatuu feena asittillee akka dura san cadhifnee kadhanneetuma kan nu qarqaare dhiifnee kaani bichaa waa gaafatu miti nu amma bakka jiranitti namni keenya nu bira dhaabatuu qaba. Ka Awurooppaa jiraatee, Awustiraaliyaa jiraatee, biyya Arabaa jiraatee, biyyaayyuu kadhataarraami biyyi teenya amma dhugaa namni baay'een dalagaan qabu namni rakkoo qabaa jennee dubbataa jirraami. Garuu birrii takkatti namni dhabu hin jiru. Yoo gadillee baatee bajaajiin illee ka yaabbattu. Ka yoo akkuma dura jedhe san kadhattu illee kennitu birriin takka umaallee siin bittu beektee garuu nuuf waan guddaa gooti. Barakaa qabdi. Kanaafuu akkuma sanii ka biyyaallee ka asiillee nama keenya barataa keenya hayyuu keenya warra abbaa qabeenyaa hin barbaanna nu bira dhaabadha. Bakka maraafuu sadaqattanii bakka maraafuu kennitanii kun ajrii guddaallee qaba nama maraafuu ammoo warri qara sadaqataa jirullee warri nu qarqaaraa jirullee hin jira ka osoo hagaadhaatiin nu biraan hafini. Liistii isaanii qabna gaafa jalqabne irraa wallaahi warra hagaadhaan waliin dhaabatee duubaa duraanillee yaadallee nuu kennee gorsallee nuu kenneedhu ammallee isaaniinillee galatoomaa jedhaa. Ka hafillee hin barbaannaa namni keenya viidiyoo kana ka argitan namni martuu akka gadabasaa isaatitti akka nu bira dhaabattan bakka feetan iyyuu maan jiraatina kun yoo barbaachisaa ta'e akkaantii keenya akka miidiyaa kanarratti maxxanfamuu hin goona. Kanaafuu wariin achumatti galaa yoo goonellee gaafa mari'annee boordima kana waliin deebinee ammoo waggaa wanni keenya hin dhaabatu. Waan fedhellee yoo ta'e miseensallee horataa waan goonu kanallee ammoo hundateennaan godhaa deemna. Wanni barana gooneef ka qara goonee baay'ee garaagarummaa qaba. Qaraa akkuma jenne sanii iskuula ijoollee qarqaaraa deebineetiin ammoo iskuulan keessatti waan jaraa hanqatee waan silaa barbaachisu godhaafi turre. Barana ammoo sadhiifnee waan dandeenye itti deemna ka jennuun deebinee ammoo buuka sanii fi ijoollee barattoota bichaa irratti xiyyeeffanne garuu hedduu irraa gammadii uummanni keenya ka biyya hedduu keessattuu buuka sanii maaliif bitatuu hin danda'u iskuulli gariin haga iskuula. Kana raajinaatti ta'u kan dinqisiifadhu manni barumsaa inni eda'amee naan jettee 30 ol kaastan. Kun pilaana keessan keessa ture moo waan ammuma atummaan biyya dha'innaan dabalame moo akkami akkaataa duraan pilaana keenya keessallee hin turre. Duraan amma kun ijoollee ba'aa isinitti hin ta'u isinitti hin ulfaatu. Hin ulfaata garuu homa qara goonu san irraa amma yoo argite amma teessoo fa'aa maaliif waan qara goonu san dhiifne iskuula kanaa fi ijoollee daballee ijoolleef iskuula kanarratti ammoo warima qara waan saniin goonu sanoo arganne itti deebinaa kan jennu. Warra biyyaatiitu walitti dhufee si kadhate moo akkam? Walumaan warra boordii walumaan mari'annee maal godhuu qabna ka jedhu walumaan yaada kaafnee ammoo jennu warri ticheerotaallee hedduutullee boordii keenya keessallee jira. Maal godhuu qabnaa jennee waan kana gaafannu waan kanaa wanni bareenni jedhannu amma deebinee teessoo san maalii san iskuullan kanneen dalaguullee xiqqoo hunnallee waan hin qabne gaafuna qabaanne waan san goone garuu maali kaayoon keenya irra caalaa barattoota harka qal'eeyyii ijoollee rakkattuu tana ta barumsaan akkana cimtee deemtu tana kakaasuu hamilee jaraa jajjabeessuu waan taateef nu kanaaf waan irratti xiyyeeffannee buuka kanallee akka jarri silaa seentee itti qo'attu akka jarri itti barbaaddutti raasa'ayyuu bitanii argatanii ka jennu yaada kana kaafnee uummatuma achiisan waliin jira itti daballe. Yeroo garii hawaasni
kaayoo ati lafaa kaatee si dhiisiisee waan biraa si dalasiisa. Maaliif amma akka isin duraan lafaa kaatan kursii qopheessuu, yuunifoormii barattootaan waan akkasiisan amma lakkoofsi sun guddataa deemu jira amma akka nu himu jirtutti manni barumsaa guddataa jira. Manni barumsaa adaduma guddataa deemuun gargaarsi keessan yoo gahaa hin taane miseensi gahaa yoo hin taane galii gahaa yoo hin qabaanne gargaarsi mana barumsaa san mara wal dhaqqabuu dhabuu danda'a. So yoo mana barumsaa irra jirtan kana cimsitanii jettan irra wayyuu yaada jedhuufi gaafii san kaase jechuudha. Yaanni kee bareeda garuu nu maaliif nullee kana goone dhugamaa waan qabne waa godhuu hin danda'ani humna ofiititti ol yoo deemte wanni sun yookaan si jalaa kufa fa'a ta'a. Yaa baajataan yoo waliin simanne wanni kun si jalaa wannadha. Garuu wannummaan waan san goonee fi amma teessoo kana iskuula 13 kana yookaan wanna jechuu irra yoo barattootaa fi gara buukaa kanatti deebinee gaafa humna arganne itti deebinaa ka jennu yaada san fudhanne garuu iyyuu barataa bichaa lee qarqaarree amma ijoollee barattootaa san bichaa sappilaayisii jaraa binnee achi as deebi'uun bichaan xiqqoo seensiillee namaan kennu baay'ee garuu hedduu uummanni biyyaatii fi kabiraallee argee keessattuu waan buuka san irratti namni gammaduuf waan hanqoo keessaa waan nu dalannu keessaa iyyuu hanqoo bakki sun qaraayyuu waan ta'eef ilaallii bakka kana mari'amanii akkasitti irratti daballee iskuulu barattootuma qarqaaru jechuudha. karaa marattu. Waldaa inni Gadab Asaasaa School Foundation kun guddataa jira akka laallutti. Isin koree fi akkaawuntaantii fi maaliin teessanii maal dalaynee laafni kenna maali jajjabinni kenna maali isin ni beektan. Garuu akka achi laalu jirrutti nuti akka nama waan kana deeggaruutitti guddataa jira. Akka arginu jechuudha. I think ammallee as dhaabatanatti hin fakkaatu wanni kun babal'ataa deema jedhee yaada. Osoo ati hin beekin sirraan cambalaqa biita yeroo barii. So kanaaf of qopheessuun isinirra dirqama waan kanarraa wanni haasoftan akka boordiitti akka bulchiinsaatti jira. Inni haasofnaa nullee kan jennullee durallee dhugaa boordiin kuni waa irra mari'atu qaba. Osoo wanni sun hin gahin dura waa godhuu qabnaa kan jennu boordii haga qabnuun irra mari'anna. Amma immoo deebinee ammallee badhennaa irra mari'anna akka deebineen boordii kennaa itti dabalannee yoo namnillee bakka nu hanqate jiraate bakka itti guuttannee kanaafuu keessaa alaan oofisa keenya godhanne warra asiitii fi kabiyyaa sanillee waliin haasayaa akka boordii biyya kanaatitti illee kun waggaa lamaanillee koree isaallee tarmii isaa yoo ga'e akkasumarraa dhumataa kan dhufeen waliin dalage waliin dalagaa maaliif kun waan yookaan namni fedhii ofiitiin dalagu malee ati kootu naa dalagi akkas godhuun illee hin ta'u garuu iyyuu fedhii keetiin ati yoo dhuftee nu gargaarte hin feenaa hin jaalannaa. Kanaafuu iyyuu waan marii walumaan mari'ataa deemnachaa waan jiruuf. Okay. Egaa viidiyoo biraaf itti galte miseensonni keenya dhaamsiisaan si dhaman yookaan bilbilanii si himan yookaan si deeggaran yaadni ati himuu dandeettu jira. Wanni ani himu dhugaa garee kiyya irratti amma dhugamaattu ani amma membershiipii kiyya jedhee namni anuuf jalaa qabu nama 205 akkas hin ta'a jechuudha Ameerikaa kun. Kana keessaa ka irra caalaan maaliif keessaan naa bilbilanii garee irratti namni baay'een maaseejaan kaa'u as keessa ka dhugamaa olumaattillee jira. Abbootiitiin nama gurguddatillee jira dubartiillee ni jirti ijoolleellee ni jirti maaliif gizee hedduu namni asirratti waan ergu gizee duraa san anumatu erginaa namni ufifatee garee kana keessaa bayaa yoo waan barbaachisaa ta'e malee jedhee anumatu dubbatee namni sanumarraa kaka'ee keessattuu amma gizee baay'ee garee dubartiin qabna achi keessatti gizima feene waa mara walii ergaa turra garuu asirratti. Wallahi nama tokkotu koomentii yoo barreessanii wannadhanii warri asirratti baganaa ga'an galteedhanii dubbatanii hedduutu jira garuu warri keessaan naa bilbilanii illee baay'eetu jira. Jajjabaadhuudhanii. Jajjabaadhu waan gaarii dalagaaf ta'anii kanaafuu ammallee warri ilaaliin illee ilaalaa viidiyoo hafillee akka ergamu goona. Kanaafuu irratti akka jajjabaatanii yoo nullee laafisa qabaanne laafisa kennallee nutti himuu barbaachisaa. Yoo jajjabinallee qabaanne jajjabaadha jechuu barbaachisaa.
Kanaafuu nama hedduu of duubaa akka nu faanaa hiriiranii hin barbaannaa kabajaati nama maraa gaafannaadha. Jajjabinni jaarmaa keessanii maali? Dadhabinni isin qabdan maal jettanii isin ofii akkamiin maal wanni isin yaaddan? Nama gammaa namni jajjabamoo ofiin jedhaan waan dalagu irratti. Dalagaa keessatti wanni dalagame jajjabinni kana dadhabinni kana. Fakkeenyaaf faayinaansaalii dadhabinna ta'uu mala. Jajjabinni ammoo piroojeektii jalqabdan san galmaan ga'u. Dhugaa. Wallaahi namni waan jabaatiin waayyuu dalaguu hin danda'u. Anuufi kan nu dalannee warii namarraa kadhannee guurree waggaan barataa qarqaaru kun ana jajjabinna jedha. Hedduu waan baay'ee jajjabinnaa garuu waan dadhabinnaallee hima qabna keessatti gisee baay'ee walitti dhufnee teennee waan kanarraa yookaan biizima ta'uun walirraa haasa'uun irraa waa dubbatuun xiqqoo hima nu hafa. Kan nu hafe kanallee dadhabbina keenya ittuma guuttanna waan nu hafe ittuma guuttanna jedha sanillee hima qabna mara. Baga nagaan galte anaa galu siin jenna. Dhaamsa maa'ii wanni ati miseensotaaf dhaamuu feetu yookaan warra biyyaatiin galee jira akka galee qabaadha jettu yookaan warra asitti itti galteen dhaamsa ati qabdu yoo jiraate carraa maa'ii sii kenna. Wallaahi galatoomii ati asit dhuftee viidiyoo kana atuyyuu gisee baay'ee nu qarqaaraarta volontarii gaafa duraallee sun dirqama kenna. Akkanatti maaliifi namni biyyaaf dalagu kanuma argitee yookaan waasii kafalleetii miti waa qabaannee waasii kennineetii miti nu bira dhaabattee gaafa duraallee akka sagaleen keenya nu dhagaame ummanni keenya waa nu arjoomu ka dhufe sun akkasitti nu kenne ammallee akkasuma ka biyyaallee ta'ee ka asiillee ta'ee namni cadhisee adda ofii homaa godhuu hin danda'u. Yoo namni namatti hirmaatin yoo namni nama bira dhaabatini yoo namni nama waliin waan jedhini anamma osoo toltee silaa boordii kiyyaa fi warra silaa na duuba jiru kanneen osoo viidiyoon kun na waraabamee na dabarfamee hedduu hawwii qaba garuu akkuma tasaa ta'ee amma adduma jira. Inshaallah kanaafuu akka nu bira dhaabattanii. Yoo isaan walitti dhufanii jedhanii carraan akkasillee godhuu hin dandeenya inshaallah yoo isin walitti dhuftanii. Inshaallah gaafa. Hundi keessanuu aliyaa kuno dubbachuu iddoo asteetti. Isin illee guyyaan dubbattu dhufa. Dhufaa isin keessattuu sirrii mucattii cimtuu nama sirriitti waan dalagaa kana oofu as keessatti dalagaa. Isin sekireeteriiteeti? Nama sirriitti dalagu. Garuu ka ijoollee amma keessattuu ishee ammaa kun suuta akka keenya kana jarjaranii dafanii waan dubbatanii suuta deemanii afuutti nama afuu asiif hin baasanii kanaaf malee dalagaan isiin daladdu waan baay'ee nama boonsaati baay'ee namatti tola. Kanaafuu akkasuma ammallee biyya keessaallee biyya alaatiillee akkanuma ta'uu qaba namni martuu wal gargaaru maaliif wanna kana homa keeyriiti jechaa fi dalagan malee akkuma dura jedhe sanii yookaan waa irra argachuuf yookaan bu'aa wayii buufachuuf wanni takka illee hin jiru. Kanaafuu walii beennee waan dalannu kana namni sagalee keenya dhageettan biyya jirtan mararraa biyya jirtan isaa irraa namni birrii 16 dhabeen jiru. Membershiippii nu ta'a nu qarqaaraa rakkataa keenya hiyyeessa keenya haa qarqaarru. Dhugamattuu iskuula 30 jechuun anamma maqaa isaa liistiin hin dhufaa gadi hin baane amma adda addaan laakka'ee hin danda'uuf akkasitti yonne jedhe malee gaafa dhufee namni martuu bakka jiru sanii uf arga. Jechuun iskuula 30 jechuun garuu iskuula aanaa gada basaasaa keessaa gara iskuula ittiin 60 59 tura garuu nu hamma haafa fudhanne jechuudha. Haafatu hafe malee haafni sunillee rabbi jedhee gaafa uummanni keenya nu bira dhaabateen yaada sanii bira ga'uu hin dandeenya. Garuu amma kanuma irratti jabaannee akka dalannu bakka jirtanillee jiraadhaa kan isin dhaamadhu akka membershiippii nuu taatanii kanaaf qaaqallee isinitti dheeressee yoo telefoonaan nu barbaaddan telefoona kenna achirra gareerra kaa'uu hin dandeenya. Kanaafuu jajjabaadhaa akka waan kana jajjabeessinu wanni kuni akka bakka mara ga'uu fi anillee maasija kana akka galillee jedhee warra biyyaatiif illee bakka maraa ka jirtanii ka dabarfadhuuf kanuma
jajjabaadhaa rabbiin nagaa maraaf waa kennu isiniin jedha. Atillee galatoomii asirra dhuftee waldaa Gadaba Saasaa School Foundation bakka buutee dhaamsa keetii fi yaada kee dabarfachuu keetiif nu heeyyamuu keetiif asirra dhuftee galatoomsiin jenna. Daawwattoonni keenya sagantaan guyyaa har'aa adde Misraa Hajajii wajjin qabnu kana imala isii ka biyya dhaqxee deebiteerraa maal gootee deebitee akkamii ka jedhu wal gaafannee turre deebiin akkuma argitan kana ture. Haga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Galatooma. ربي فرحنا باروسا ياو يا مياوام ياوام ياوام كم ياو يا غبازا ندور كهم ناو يا غبازا ندور كهم ناو الحمد لله يا الله يا خنفارو سامي أو نعمته هندرت شكري سهاقو سمرا بنو سبتين يا سلاه نجايا ندبر سكين لا بنداو جنة خير قبسيس يا فتحو همني قل حبيبي نخايو أرقابو لخيبريدا سنفايو أرقابو لخيبريدا سنفايو أرقابو لخيبريدا سنفايو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي